Websaayitii hawaasaatti fayyadamtee maal gochuu dandeessa? Namoota hedduu wajjin wal qunnamuu, suuraa kee erguu, qoosaa dubbachuu, dhimma kamiyyuu ilaalchisee yaada kee ibsuu dandeessa. Wanta hiriyoonni kee gochaa jiranis ilaaluu dandeessa. Itti fayyadamuun baay'ee salphaadha. Yeroo tokko balaa kan uumu garuu salphaa ta'uu isaati. Argitee yeroo websaayitii hawaasaatti fayyadamuu jalqabdu miidhaa kan hin qabne sitti fakkaata ta'a. Ta'us takkaa fayyadamuu jalqabnaan of eeggadhu. Balaa guddaa qabaachuu danda'a. Warri kee websaayitii hawaasaatti akka fayyadamtu siif eeyyamaniiru taanaan yeroo fayyadamtu hubannaa qabaadhu. Mee yaada kana hojiirra oolchi. Wanta oduuwwan televezyiinii yookiin gaazexaa irratti arguu hin barbaanne kamiyyuu websaayitii hawaasaa irratti hin gadhiisin. Odeeffannoowwan waa'ee kee dubbatan kan akka lakkoofsa bilbilaa, teessoo, mana barumsaatti barachaa jirtu websaayitii hawaasaa irratti hin baasin. Mana akka hin jirre yookiin karaa deemuuf akka jettu matumaan dubbatin. Miidhaa kan hin qabne fakkaachuu danda'a. Ta'us odeeffannoo kanatti fayyadamanii hattoonni mana kee cabsuu fi odeeffannoo waa'ee kee ibsu hatuu danda'u. Mee amma immoo maqaa qabdu haa ilaallu. Suuraan yookiin yaadni websaayitii hawaasaa irratti baastu waa'ee kee waan hedduu dubbata. Kanaaf wanti baastuu rakkina akka hin qabne yoo yaadde akkana jedhii of gaafadhu. Namoonni ammas ta'e gara fuulduraatti ilaalcha akkasii akkanaaf qabaatan hin barbaada. Fakkeenyaaf yommuun hojii qacaramuuf dhiyaadhutti. Kitaabni qulqulluun fakkeenya 22 irratti maqaa gaariin meetii fi warqee irraa akka wayyu dubbata. Balleessuu nan danda'a jettee of hin gowwoomsin. Websaayitii hawaasaa irratti waa baasuun qalama hin gadhiisneen barreessuu wajjin wal fakkaata. Kanaaf wanta baastu ilaalchisee of eeggannoo gochuu qabdu ilaalleerra. Amma immoo eenyu wajjin walii barreessita isa jedhu haa ilaallu. Hiriyoonni kee eenyu fa'i? Tokko hiriyoota 100 lakkaa'amanii fi onlaayiniidhaan wajjin dubbatan qabu. Kan warra kaan immoo 1000 lakkaa'amu. Atis hiriyoota baay'ee qabaadhe gaariidha jettee yaaddata. Dhugaansaa garuu akkas miti. Akkas jedhanii yaaduun miidhaa guddaa qabaachuu danda'a. Argitee hiriyoota kee onlaayinii jiranii wajjin yeroo qunnamtu karaa alkallattii ta'een hiriyoota keetii wajjinis ni qunnamta. Hiriyoota isaanii wajjinis. Kun immoo wanta namoonni ati matumaa hin beekne baasan arguu dandeessa jechuudha. Amallii fi wanti isaan itti amanan kan keerraa baay'ee adda ta'uu danda'a. Tarii jechoota sirriin ta'anitti fayyadamu ta'a. Yookiin wanta ati dogoggora akka ta'e beektu baasuu danda'u. Namoota akkasii wajjin intarneetiidhaan yoo ta'e illee wajjin ta'uu akka hin barbaanne beekamaadha. Balaan kan biraas jira. Faarfannaan 26:4 namoota eenyummaa isaanii dhoksan irraa akka fagaannu akeekkachiisa. Nama kan biraa fakkaatanii yookiin michoota baay'ee gaarii ta'an fakkaatanii sitti dhiyaatu ta'a. Garuu miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Kanaafuu namoota hiriyoota kee godhattu filachuu qabda. Websaayitii hawaasaa irratti hiriyoota godhachuu kan qabdu namoota qaamaan sirriitti beektu ta'uu qaba. Wanti irratti yaaduu qabdu kan biraanis jira. Innis itti fayyadama yeroodha. Wanta haaraa hiriyoonni kee baasan ilaaluun araada sitti ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroo itti fayyadamtu daangessi. Yeroon intarneetii irratti dabarsitu jireenya kee irratti akka dhiibbaa geessisu hin eeyyamin. Balaa qabu hubattee kan itti fayyadamtu yoo ta'e, websaayitii hawaasaa irratti hiriyoota kee haasofsiisuun balaa kan hin qabnee fi gammachiisaa siif ta'a. Kanaafuu yeroo taanitti websaayitii hawaasaa yeroo fayyadamtu hubannaa qabaadhu.